Loltuun biyya Israa'el tokko kibba Libaanoositti suuraa fannoo Iyyasuus Kiristoos qabdu yeroo qottoodhaan caccabsu mul'ate qoradheetiin mirkaneessaa jechuudhaan ibsa kenne. Namoonni Itoophiyaadhaa immoo Israa'el akka biyya kiristaanaa yookaan biyya kiristaanummaa jaalatutti amanu. Dhimma kanarratti ammoo kan qopheessine qabna bal'inaan isin biraan geenya. Biyyi Iraan dooniiwwan waraana Ameerikaa fageenya misaa'ila isee irra jiraniif akeekkachiisa cimaa kennuun dhagahame. Kanumaan wal qabatee ammoo hoogganaan humnoota eegumsa warraaqsa Islaama Iraan Jeneraal Amir Hataamiin lola labsuun dhagahame bal'inaan dhiyeessina. Paakistaan mariin Ameerikaa fi Iraan marsaa lammaffaa eegaluu kan beeksifte waggaa ta'u Iraan ammoo marii marsaa lammaffaa tana kuffisuun ibsame. Kunni sababa gahaa kan qabu ta'uu isaatii bal'inaa oduutiin dhiyeessina. Hanga abbootiin waraanaa kun hiree teenya akka murteessan hayyamneefitti nuti nagaa hin argannu jechuudhaan hoogganaan paartii Simireeta kan ta'e Piroofeesar Qindaayaa Gabrahiwoot waan dubbate qaba. Dhiyeenya kana ammoo miseensonni buleeyyiin TPLF duraanii humnoota TPLF jaboo qeeqaa jiraachuun mul'ate. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sana dhaqqabu. Kanneen amma isin dhageessifne martuu hanga footoo oduu lammii miidiyaatii amma bal'ina oduu isinitti. Yeroo wallabdeen biyyoota baay'ee galeessaa keessatti hammaattu keessumattuu Israa'elii fi biyyoonni Musliimaa wal waraanan namoonni Itoophiyaadhaa ilaalcha amantaatiin gariin Israa'el deeggaru. Gariin ammoo biyyoota Islaamaatii deeggaran kiristaanonni Itoophiyaa Israa'el biyya kiristaanummaa leelliftu biyya Iyyasuus Kiristoosii jechuudhaan ilaalcha kanaanis yeroo Israa'el Iraan waliin wal waraantu kadhannaa taasisuuf. Haaluma kanaan Musliimonni Itoophiyaalleen Israa'el biyya munaafiqa jechuun Yahudii yookaan warra Rabbi hin sodaanne kanneen cubbuu waaqaa fi dhala namaa irratti hojjetan akka jechuuti. As dhiyeenya kana ammoo kan mul'atu lammiilee Itoophiyaa keessumattuu kanneen baay'inaan uummata Oromoo ta'an jidduutti ilaalcha amantaa gariin kan Iraan deeggaran gariin ammoo Israa'el deeggaran lola baay'ee galeessaa lammiilee Oromoo jidduutti tapha kubbaa miilaa deeggartoota gama lama horateeti jira. Akkuma tapha kubbaa miilaa deeggartoota gama lama kan horate hoggaa ta'u warri kiristaanaa Iraan Araboota jaan Araboota hin jaalatan garuu dhugaan jirtu Iraan biyya Musliimaatti illee taatu Musliimota keessa Musliimota Shi'aati. Biyyoonni Arabaa amantiin isaanii sunniidha hordofan. Iraanonni Araboota otoo hin taane Iraan uummata Pershiyaati. Shanyiin isaanii Araboota irraa adda jechuudha. Pershiyaa jechuun uummata qarooma addunyaa dura fide kan qaroomina waggaa 2500 olii qabuu fi gosa uummata Indoo Iraaniyaan lafa amma Iraan ja'amtu tanatti waggaa 300 jiraatan ta'uu seenaan ragaa dhaba. Gama Israa'el yeroo deebinu ammoo Israa'el biyya Iyyasuus Kiristoos yookaan Nabiyyuu Iisaan itti ergame yookaan iddoo dhaloota Iyyasuus Kiristoos yoo taatu yeroo ammaa kiristaanonni dhibbantaa takka qabxii 8 hanga dhibbantaa takka qabxii 9 kan jiran hoggaa ta'u Musliimonni ammoo Israa'el keessa dhibbantaa 18 hanga dhibbantaa 19 akkasumallee Yahudonni dhibbantaa 73 fi dhibbantaa 4 ammoo amantaalee biroo garaagaraatiin kan hordofaman ta'uu isaaniiti. Haala kanaan odoo jiruu hubannoon Itoophiyaanota Israa'el akka biyya kiristaanaa taatetti hubatu. Garuu dhugaan jirtu kanaaniti Israa'el biyya amantaa Yahudii qofa jajjabeessitu ta'uudhaan beekamti. Guyyaa kaleessa ammoo yeroo loltuun biyya Israa'el siidaa fannoo Iyyasuus Kiristoos qottoodhaan caccabsaa jiru mul'ateen raayyaan ittisa biyya Israa'el suuraa tana qoradheetiin mirkaneessaa jechuudhaan deebii kan nuun gabaafame. Raayyaan ittisa biyya Israa'el suuraan loltuu isaa kibba Libaanoositti fakkii fannoo Iyyasuus Kiristoos kufee jiru qottoo yookaan sibiila akka faasiitiin yeroo hokkutu agarsiisu gadhiifamuu hordofuudhaan dhimmicha qorataa akka jiru beeksisetti jira. Fakkiin dilbata kaleessaa eebila 19 bara 2026 irraa eegale miidiyaa hawaasummaa irratti tamsa'uu eegale kanaan hawaasni kiristaanaa idil addunyaa guutuu biratti dheekkamsaa fi balaleeffannaa guddaa kaaseeti jira. Akka gabaasa Times of Israa'el jedhutti raayyaan ittisa biyya Israa'el loltuun isaa duula waraana kibba Libaanos keessatti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaachaa ture tokko qottoo fayyadamuudhaan fakkii fannoo sanarratti miidhaa yeroo dhaqqabsiisu suuraa agarsiisuu dhugaa ta'ullee mirkaneessiti jira. Gochi kun kan dhagaame Israa'el kibba Libaanos keessatti duula waraanaa torbaanotaaf taasifteen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuudhaan lammiilee nagaa 2,000 ol ajjeesuu fi 100,000 lakkaa'aman ammoo qe'ee isaanirraa buqqa'uun gabaasamaa odoo jiru ta'uu isaati. Raayyaan ittisa biyya Israa'el galgala dilbataa ibsa baaseen gocha kana sarbamiinsa naamusaa cimaa jechuun kan ibse hoggaa ta'u
gochoonni loltuu kana naamusa miseensota dhaabbatichaa irraa eegamu kan wal faalleessuu jechuudhaan ibseeti jira. Dabalataan illee raayyaan ittisa biyya Israa'el dhimmi kun Noorzi Komaandi ajaja kaabaa biratti toora ajajamaa dhimma laallatuun ilaalamaa akka jiru beeksiseeti jira. Bu'aa qorannoo kanarratti hundaa'uudhaan namoota balleessaa qaban irratti tarkaanfii fudhatamuu akka jirus raayyaan ittisa biyya Israa'el ibsa kanneen beeksiseeti jira. Iraan Strait of Hormuz cuftee tursiisuudhaaf karoora qabdu irra deebi'uudhaan mirkaneessuudhaan dooniiwwan waraanaa Ameerikaa hulaa Strait of Hormuz banamuu hordofuudhaan Strait of Hormuz keessa seenanii bahuu didaniif akeekkachiisa dhumaa kan nu ibsite. Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan ibsa guyyaa har'aa baaseen akka akeekkachiisetti dooniiwwan Ameerikaa kunneen hatattamaan bahuu baannaan haleellaa cimaa kan irratti fudhatamuu fi xiyyeeffannaa isaanii jala jiraachuu beeksise. Dooniiwwan waraanaa gurguddoon Ameerikaa naannoo Strait of Hormuz keessa jiran xiyyeeffannaa sirna misaa'ilaa qarqara galaana biyyattii keessa akka jiran ibsanii jiru. Ibsa kun kan kenname ijaarsa waraanaa Ameerikaa dooniiwwan xiyyaara fe'umsaa hedduun naannoo daandii bishaanii tarsiimoo ta'etti bobbaasuudhaan adeemsifamaa turtee fi deebii kennuudhaan akka ta'e ibsameeti jira. Iraan dooniiwwan humna galaanaa Ameerikaa kallattiin galma isii keessa akka jiran ibsuudhaan dhiibbaa murteessaa ta'e Strait of Hormuz eeguuf kutannoo qabaachuu isaanii irra deebi'anii beeksisan. Ejjennoon kun balaa waraanaa naannoo kana keessatti mul'atu daran kan cimsu hoggaa ta'u sochiin dooniiwwan daldalaa idil addunyaa irratti dhiibbaa guddaa akka qabu ibsameeti jira. Iraan haala kamiinuu duubatti akka hin deebine kan ibsite hoggaa ta'u naannichi yeroo ammaa wallabdee waraanaa olaanaa keessa jiraachuu itti fufeeti jira. Kanumaan wal qabatee ammoo hoogganaan waraana Iraan qophii lolaa guutuu labsuudhaan naannawa hunda keessatti qophaa'aa akka jiranii fi waraanni Iraaniif qopheessuu akka qabu yaamicha dhiyeesse. Ajajaan waraanaa olaanaan Iraan Meejar Jeneraal Amir Hatamiin humnoonni waraanaa biyyattii balaa itti dhufu kamuu fudhachuuf qophii guutuu ta'uu ibsuudhaan tarkaanfii diinummaa Iraanii fi uummata isii irratti xiyyeeffate irratti tarkaanfii murteessaa fudhachuuf deebii kan kennu ta'uun dhaadate. Guyyaa waraana biyyaalessaa irratti haasawaa kan taasise Hatamiin damee hundi humnoonni lafoo kanneen galaanaa qilleensaa fi michuuwwan isaanii abbaa biyyummaa naannawaa fi sirna Islaamaa Iraan ittisuudhaaf qophii olaanaarra akka jiranis cimsee beeksise. Ibsi kun Iraan ejjennoo isii jabeessuu kan mul'isu hoggaa ta'u wallabdeen naannoo sanii hammaataa dhufuun yeroo ammaa tana ibsame. Gama biraatiin ammaas yaamichi marii araaraa Ameerikaa fi Iraan Paakistaan dhiyeessite irratti Iraan yaamicha kana uffisuun dagaame. Odeeffannoo teenya itti aantuun bal'ina oduu tanaa simbiraan keenya. Maguddoon biyya Ameerikaa fi Iraan tan taate biyyi Paakistaan Iraan adeemsa marii marsaa lammaffaa irratti akka hirmaattu afeeruudhaan marii marsaa lammaffaa tan jalqabde ta'uu beeksifte. Iraan ammoo gameessittiin marii marsaa lammataa tan irratti akka hin hirmaanne irra deebitee beeksisuun dhagahame. Mootummaan biyya Paakistaan ibsa guyyaarraa eebila 2026 baaseen marii tanaaf haal dureen barbaachisaa guutamuu fi marii marsaa lammaffaa magaalaa guddoo Islaamabaad keessatti ifaan ifatti eegaluu isaa mirkaneessaniiti jiru. Ibsi kun tattaaffii dippiloomaasii amma jiru kan bu'uura manguddummaa alkallattiin deemaa jirrutti mirkanaa'uu dhabuun wallabdee sadarkaa olaanaa akka jiruutu mul'ate. Gama biraatiin ammoo miidiyaaleen mootummaa Iraan qondaaltota olaanoo Iraan waabeffachuun biyyattiin yeroo kanatti marsaa haarawaa Ameerikaa waliin taasifamu irratti hirmaachuuf karoora yookaan fedhii akka hin qabne ta'uu gabaasaniiti jiran. Ibsi gama lameen jidduutti wal faalleessu kun mariin marsaa lammaffaa jalqabame moo qunnamtiin xalayaa wal jijjiiruu qofaan kan daangeffame jiru irratti ammas wallabdee cimaa fi mormii cimaa keessa galuu ibsa. Mariin tun alkallattiidhaan kan taasifamtu yoo ta'e Paakistaan haala mijjeessitee adeemsa isaas shital dippiloomaasii jedhuun akka mijjeessitu himamaatu jira. Haaluma kanaan immoo qondaaltonni biyya Paakistaan jila Ameerikaa fi Iraan Islaamabaaditti argaman jidduu deddeemuudhaan wal qunnamtii qondaaltota lameen jidduu taasisuun yaada isaanii dhageeffachaa jiraachuullee ibsame. Hanga abbootiin waraanaa hireetiin akka murteessaniif nuti hayyamnee fi jirrutti nuti nagaa hin argannu jechuudhaan hoogganaan paartii Simiree kan ta'e Piroofeesar Qindaayee Gabrahiwoot waan dubbate qaba. Dhimma kanarratti Piroofeesar akka jedhetti murteen koree giddu galeessaa wayyaaneen dabarsitee sana hordofuudhaan hoogganaan paartii Simireet kun Piroofeesar Qindaayee Gabrahiwoot mormii cimaa dhageesseeti jira. Hanga gareen inni yakkamtoota yaamee jirtutti nageenyi akka hin jirre kan dubbate Piroofeesar Qindaayeen humnoota TPLF fi ajajoota waraanaa ta'an hedduu qeeqati jira. Piroofeesar Qindaayeen akka jedhutti gareen yakkamtoota Tigraay keessatti mana marii naannoo waraanaa dura bara 2020 irraa deebisanii ijaaruudhaaf bulchiinsa naannichaa diiguuf ammoo haroo seeraan alaa biyyoota ollaa waliin qaban cimsuuf hojjetaa jiran kanas mormeeti jira. Gochonni kun waliigaltee nagaa Piriitooriyaa mallattaa'e kan diiguu fi nagaa naannoo kan boreessuu fi
kallattiin ammoo balaadhaaf akka saaxilamus akka ta'e ibsiti jira. Gochi akkanaa qaamolee nagaa jaalatan hundaan balaaleffatamuu akka qabu kan hime Piroofeesar Qindaayaan gareen yakkamtootaa kun itti gaafatamummaa jala akka jiranii fi itti gaafatamummaan akka irratti fudhatamus ibsiti jira. Hanga warri waraanaa kun hiree keenya akka murteessan nuti hayyamnee jirruufitti nageenya biyya teenyaas kan naannoo teenyaas hin bu'u jechuudhaan Piroofeesartichi hooggantoota TPLF kanneen waraanaan biyya gaggeessuu barbaadaniif akeekkachiisa cimaa dabarsuun dhagahame. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa oduun yeroo kanaaf qabnu kanan gammaatti simbiraan gaa turre turtii gaarii.